Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan kun chaanaalii keessan chaanaalii Kakuu Miidiyaati. Sagantaan isin hordofaa jirtan immoo sagantaa maaddii bohaartii torbanitti yeroo tokko sanbata duraa galgala sa'aatii 2tti kan isin bira gahuudha. Egaa guyyaa har'aaf keessummaa tokko isiniif qabadheen dhufeen jira. Keessummaan ani guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhufee Gift dureedha. Gift dureen guyyaa har'aa tapha gabaabaa tokko sagantaa maaddii bohaartii keenya karaa chaanaalii Kakuu Miidiyaa irratti darbu irratti nu waliin taphachuuf istiidiyoo keenyatti argamanii jiru. Hunda dura waamicha keenya kabajanii istiidiyoo keenyatti waan argamtaniif guddaa galatoomaan jedhaanii egaa baga nagahaan dhuftanii jedheeniin jira. Kanatti aansuudhaanii Gift dureen kanan ani kaase malee eenyu akka jedhamanii bal'inaan maqaa isaanirraa ka'anii eenyummaa isaanii nuuf ibsu hordoftoota keenyan wal baru. Egaa hordoftoota keenya san dura garuu warreen chaanaalii kana haaraa taatan chaanaalii kana subscribe gochuun dagatina. Viidiyoon kun nama hunda bira akka qaqqabuuf immoo viidiyoo kana share gochuun dagatina, like godhaa isiniin jedha. Amma kallattumaan gara keessummaa guyyaa har'aaf isiniif qabadhee dhufeettan isin dabarsaa. Mee eenyu jedhamuu hordoftoota keenyan walaa baranii maqaa isaanirraa kaasanii ani immoo nan deebi'a. Ayyee hordoftoota Kakuu Miidiyaa akkam jirtu hunda dursa nagaa keessanii nagaan waaqayyo isiniif haa ta'uun jedha. Akkuma qopheessan Kakuu Miidiyaa isiniif ibse Gift duree qopheessaa Kakuu Miidiyaati. Maqaan koo Muluu Dachaasaa Addunyaan jedhama. Ammaaf nagaa jedhee yaada. Egaa gabaabsanii eenyummaa isaanii ibsanii jiru. Galatoomaa jennaanii amma kallattiidhaanii guyyaa har'aaf tapha gabaabaa tokko isaan wajjiniin taphachuuf yookaan immoo egaa hundi keessan warreen chaanaalii kanarra jirtan guyyaa har'aa baduu keenyaan booda sagantaan nuti isiniif daballee dhufne guyyaa har'aa fi sanbata duraa yeroo hundumaa galgala sa'aatii 2tti kan isin bira gahu sagantaan nuti har'a isiniif daballe keessaa tokko tapha kanaa fi beekumsa waliigalaa sagantaawwan barsiisoof bashannansiisoo adda addaa kan of keessaa qabu sagantaa ittiin isin biraan geenyudha. Egaa asitti gaafiiwwan garagaraa hin jiru. Gaafiiwwan kana lakkoofsa qaba. Lakkoofsa sana yoo waamte gaafii lakkoofsa sanarra jirutu kennamaa fi gaafii sana sagalee ol kaastee dhaggeeffattoota keenyaaf dubbistii deebisaa immoo ofumaaf deebistii jechuudha. Gift dureen keenya har'aa. Egaa taphichi akkasitti kan inni taphatamu sagantaa keenyattis kan daballee tapha isa kanadha jechuudha. Amma kallattumaan gara taphichaatti haa dabarru. Egaa sagantaa kanarraa waan baay'ee barsiisoof bashannansiisoo ta'e akka argattan abdiin qaba. Hamma dhumaatti viidiyoo kana daawwachuun dagatinaan isiniin jedha. Jalqabnee jirra. Lakkoofsa caarraa 1 hanga 13 jiru waan. 1 hanga 13. Lakkoofsa caarraa 1 hanga 13 jiru. Lakkoofsa caarraa 3. Lakkoofsa sadaffaan tu kennamaa fi lakkoofsa 3 sinii dubbisti. Isaa booda deebisaa immoo siniif himte jechuudha. Tola gaafinsaa guyyaan ati akka malee gaddite jira. Kan akka malee gammadde hoo? Guyyaan akka malee gadde jedhee yaadu hamma kanas ta'uu baatu guyyaa itti intiraansii kutaa 12 fudhannee qabdeen haala hanqateedha. Guyyaan akka malee gammadde hoo jira kan jedhu tokko guyyaa eebba kootiti. Irra dabalee garuu guyyaan itti jalqabaaf hojii qabadhe baay'een gammade. Guyyaa itti hojii argadhe jedhee manni hojii koo intarviiwudhaaf dabarteerta kottu naan jedhan baay'een gammade. Kana jedhee yaada.
guyyaa hojii barbaadurraa hojii dhabdummaarraa gara mindeeffamootti ce'uu kiyya mirkaneeffadhe guyyaa gammachuu koo ture. Guyyaan immoo gaddee guyyaa qabxiin kutaa 12ffaa na jalaa hir'atee yuunivarsiitii galuu dhabuu kootti akkasuma jireenya mooraa jireenya yuunivarsiitii keessa jiru dhamdhamachuu dhabuu kootti guyyaan itti gaddedha jettee. Egaa guma dubbachuuf taanaan dadhabbii waggoota meeqaa firii dadhabbii waggoota meeqaa gaafni itti dhabnee yookaan immoo itti dadhabnee qabxiin barbaannu gaafnu dhufuu diduu akkasuma guyyaan itti gaddinu ta'uu danda'a. Garuu kan Waaqayyo jedhe guyyaa isaatti inuma ta'a. Kanaaf karaa kamiinis haa ta'u karaa kamiin barumsi ni baratamaa jechuudha. Lakkoofsa carraa itti aanu. Egaa jalqaba waan inni ibsine keessaa lakkoofsi 1 haga 13tu jira. 1 haga 13 kana keessaa carraa 5 qofa kan isheen waamuu dandeessu tapha yookaan immoo gaafii 5 qofadha jechuudha kan isheedhaaf guyyaa har'aa dhiyeessinu. Lakkoofsa itti aanu. Lakkoofsa carraa lakkoofsa 10. Lakkoofsa 10. Lakkoofsi 10 maal jedha laata? Lakkoofsa 10. Lakkoofsi 10 akkana jedha. Ishumarraa dhageenya dubbisee ol kaasitti sagalee kee. Addunyaa kana irraa osoo badee kan jettu maali? Mee akka badu kan barbaaddu? Addunyaa kanarraa maaltu osoo badee jetta? Maal osoo badee sitti tola jechuun addunyaa kanarraa osoo kuni badee wanta ati jettu maali? Addunyaa kanarraa osoo badee kanan jedhu waanuma hundumarraayyuu wal qoqqooduun otoo hafe yookiin sanyummaadhaan yookiin gosummaadhaan yookiin naannummaadhaan osoo wal qoqqooduun hafe hin jedha. Maaliif beektaa? Wal qoqqooduu keessaa garanaa garanatti yoo wal qoqqoodne amantiidhaan, naannummaadhaan, gosaan, sanyiidhaan akkasiin wal qoqqoodne taananii wanti tokkollee walitti nuun dhufu. Hunduma caalaa tokkummaan gaariidha. Tokko waan hundumarraayyuu hojjetamee jijjiiramuufillee jiraachuufillee nama waliin jiraachuuf jechuun waanuma hundumarraayyuu wajjin jireenyi yookiin tokko ta'uun humna guddaadhaan waan jijjiiru qaba. Kanaafuu akka waliigalaatti jibbi badee jaalalli osoo jiraatee wayyaa jechuudha. Akka waliigalaatti. Egaa galatoomii taphni keenya itti fufee jira. Carraa lakkoofsa itti aanu. Lakkoofsa itti aanu kan amma waamteen ala lakkoofsota hafan. Carraa lakkoofsa 7. Torbaffaa lakkoofsi 7 immoo lakkoofsi 7 kana akkanadha. Dubbisi. Mudannoon ati qabdu jireenya koo keessatti an isa kanan dagadhu kan jettu jiraayi. Amma kana isa kanan dagadhu kanan jedhu hin qabu garuu. Kanan irraanfadhu. Jireenya koo keessatti guyyaa kana hin dagadhu. Fakkeenyaaf yoom gaddite siin jedhee yoom gammadde siin jedhee guyyaatti gaddite kanaa fi guyyaatti gammadde kanaan ala immoo kan ammoo hin dagadhu guyyaa kana keessaa guyyaa kanatti hin daganne keessaa tokko. Mudannoo dhadhee kanan yaadu yeroo tokko yeroo baran kollajjii barannee kollajjii dhuunfaatii hiriyoota keenya wajjin osoo teenyu bakka teenyutti makiina gibbii keessa kaasanii makiinaan akka carraa nurra ba'ee oolee inda'um nurra immoo obboleessi keenya tokko jira hiriyaa keenya baay'ee isa bira gahe. Baay'ee jechuudha hanga hin beeku garuu waan ulfaataa ture. Akkuma ta'etti immoo Waaqayyo karaa nama baasuun beekanii hin baase tokko guyyaa sana hin irraanfadhu. Gaafa hojiitiin kan wal qabatu yoo ta'e hin irraanfadhu kanan jedhe guyyaan jalqaba leenjiidhaaf magaalaa wayiitti leenjii fudhannee turre. Guyyaan jalqaba mana siree itti buleedha. Guyyaan jalqaba mana siree itti bule kana halkantu san guutuu rafne jechuun nan danda'a.
Maaliif waan banatanii natti seenan natti fakkaata. Bakka. Sodaarraa kan ka'e jechuudha. Osoo hin rafin bulti. Osoo hin rafin ammoo. Kuni kanaaf hin irraanfatamu. Halkan tokkicha siree qabatanii qarshii kaffalanii rafuuf seenanii osoo hin rafin buluun waan irraanfatamuu miti. Kanaaf waan irraanfatamuu hin qabne akkamitti irraanfatta silaa'u. Egaa carraa lamatu hafe carraa sadi kaasneerraa amma yoonaa carraas lamaan hafe mee kan itti aanu carraa lamaan hafe keessaa tokko waami tokko sitti dabaltee waamta. Carraa lakkoofsa lama. Lakkoofsi lama maal jedha siitanii isaan irraa dhagaa. Carraa lakkoofsi lama akkasidha. Gosni nyaataati akka malee jaalattu maalidha? Ani waanuma keessayyuu nyaata keessaa waanuma jibbu hin qabu. Nyaata qulqulluu haa ta'u kan nama miidhu hin ta'in malee waan hin jibbu hin qabu. Garuu caalatti kam jaallattame? Caalatti hin beeku. Nyaata gosa fuduraa fi muduraa nan jaalladha walumaa galatti. Sirriitti kaanirra. Kanaafuu maaliin haa qabnu? Malee waan hin jibbu hin qabu garuu kuduraaf muduraa naaf haa ta'u. Tole kuduraaf muduraa jedhanii carraa lakkoofsa dhumaa kenninee fi tapha keenya gara goolabootti jirra. Egaa haga yoonaatti turtiin waliin taasisaa turtaniin baay'ee bashannanaa barachaa akka jirtan abdii qabnaa. Muuxannoo akkasuma muudannoo wantoota ammoo adda addaa kaasnee waliin irratti dudubbachaa jirrurra isinis waan baay'ee yeroo bahartii gaarii qabaachaa akka jirtan abdii qabnaa. Xumuruuf jirra. Hanga dhumaatti viidiyoo kana daawwachuun dagatinaan affeerraa koodha. Carraa dhumaa. Carraa dhumaa kana osoo ati nuu kennite gaariin ta'u? Lakki atumti waame lakkoofsa jiru keessa. Carraa dhumaa siifan kenna dhumarraa ati lakkoofsa hafan lakkoofsa tokko hanga 13 keessaa kan amma yoonaa hin waamin waam lakkoofsawwan hafan. Lakkoofsa 6 naaf haa ta'u? Hin waamne miti kanarra. Lakkoofsi 6. Lakkoofsa 6. Lakkoofsi 6 ammoo nama kofalchiisaa muudannoodha kunuyyuu. Kun bilfaatadha. Maal jedhee isinitti gaafichi maal jedha beektu? Dhugdee machooftee beektaayi. Dhugee machaa hin beeku amma hin beekutti guyyaama tokko. Dhugdee hin beektu? Amma kana nama alkoolii nama macheessu dhugusii miti. Dhugees hin beeku jechuun nan danda'a. Tole egaa hordoftoota keenya sagantaa maaddii bohaartii keenya guyyaa har'aa xumuruun dura ergaa yoo qabaatte ergaa kee dabarfadhu hordoftoota keenyatti dhaamseetti dhaammattu yoo jiraate dhaamsa kee dabarfadhuuti sagantaa keenya goolabna. Ergaa ani qabu kakoo miidiyaa akka jajjabeessitan laayikii sheerii fi sabskiraayibii gootanii akka bira naa dhaabbattanan barbaada. Ajajamtaniif ajaja kana raawwadhaa. Asumaan piroomoshiniidha. Piroomooshinii hojjechaa jiru. Meeqa akka nu kaffalchiisan nutti hin himne. Kakuu miidiyaa warri sabskiraayib hin goone sabskiraayib gochuun dagatinaa. Viidiyoo kana laayik godhaa. Nama hunda bira akka qaqqabu immoo sheer gochuun dagatinaan hin jedhaa. Anis gama kootiini. Egaa turtii nuti gifti duree koo aaddee waliin taasisaa turre har'a kanarraa kanumaan xumurraa guyyaa biraa immoo sagantaa bashannansiisoo biraa qabannee isiniif dhufnaa. Namoota kan biroos tapha akka kanarratti ni hirmaachisnaa. Isinis sagantaawwan keenya daawwachuudhaan akka nu jajjabeessitan akka nu cinaa dhaabattan isiniin jechuu barbaannaa. Egaan hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa kanumarratti xumurraa. Amma dhumaatti waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa. Fayyaa nagaa nuuf ta'a. Sin jaallanna. Nagaataa fayyaataa waaqayyo nageenya isaa isiniif haa laatuun jedha. Nu jajjabeessaa galatoomaa.